Gatiilee carqii firaashaa, arabiyaa majlisii, soofaa fi akkasuma algaa qoomsaaxinii yookiin dulaabaa yookiin saaxinii uffata dhaabbata. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota haadha Razaan. Jira jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodini akkasuma girdoo maskootii yookiin ammoo tuyyuu balbalaallee hedduun keessan gatii maanutti himne akka duraa gatiin himaan jirtu jettanii sababni gatii hin himneefillee waan addaa osoo hin tahini gatiin wal fakkaataa miti isinin jechuu barbaade akkuma sitti argitanii kalariileen garagaraa alwaana jechuudha yookiin ammoo tuyyuu bifni isaa itti aansuun ammoo tuyyuu as keessa kagalu firaashni noormaaliin ekistraa boondidiin jira boondidiin maalidaan orijinaali jira akkasuma mootuyyuu isboonjiin orijinaalli akka Etiyoo fa'a jira kana waan ta'eef hundi isaa gatiin isaa garaagarummaa qaba san qofa odoo hin tahini carqiilleen hundi isaa murteessaadha carqiin kuni carqii algaan hojjetamuu danda'ama maggaarrajaa ta'uu danda'a fakkeenyaaf maggaarrajaa 14,000 jira 15,000 jira yeroo bitamu sanin malee gatii isaa dhaabbata kun kana jedhanii kabitan san irra dubbatan malee mitiriin murtaa fakkeenyaaf maggaarrajaani qumatii mitirii 3 walakkaa ta'ee garaan mitira 2 ta'uu danda'a qumatii mitira 3 ta'ee garaan ammoo tuyyuu mitira 3 ta'uu danda'a kanaafi haala kanaan gartiin isaa hundi isaa tuyyuu wal fakkaataa waan hin taaneefi gatii ibsuun baay'ee ulfaata ammoo waa'ee meeshaalee samuuna kana gadhiisu akka duraanii gatii nuu himaan jirtu warri jettanii keessan komii qabdanii dhugaadha ni beeka komiin keessan bakkuma na of kolchaa isiniin jedha sababni isaa meeshaaleen kunneen yoo xiqqaate meeshaa tokko irratti akka meeshaa qoomsaaxinii yookiin saaxinii uffataa dhaabbata akkasuma ammoo tuyyuu majlisaa hundi isaa tuyyuu xiqqaate 20 15 daddabalee jira jechuun guutuu isaa irratti isiniin jechuu barbaade kanaaf gatii duraatiin yoo isin hime ammoo tuyyuu amma isin san abdattanii yoo dhuftan keessan isin dabale jechuurra gatii duraa osoo hin himin yookiin gatii ammaa himuun ammoo himuu fi haadha sanillee gatii saniin hin dalagamneef gatii duraanitiin dalagame akkuma isinitti hime ka ofii kiyyaa rakkasaree yookiin ammoo ofii kiyyaa itti dabaleetu jira ergana dabalee isiniin jechuu barbaade meeshaaleen hedduun jira kana waan ta'eef yeroo ma ajajamu gatii ammaatiin meeshaan baasaa jiru hin jira gatii ammaatiin meeshaan bahaa jiru fakkeenya fi firnicharri hin jira majlisni illee hin jira inshaallahu wa ta'ala roobaaf yookiin ammoo tuyyuu haala ganna taheen viidiyoo waraabuun leenatti mijatu yoo baate aga danda'een gatii isinii ibsa kanaaf baay'ee isinitti dheeressuu odoon taane mee gatii majlisni amma yeroo ittiin jiru warri naa himi jettanii viidiyoo kana caqafadhaan gadhuma tokkoffaa irratti wanni ani isinitti himuu qabu majlisni abbaan teknisaa 20 irraa isinii kaasa maalidaan tokkoffaani qarshii 12,000 tahee jira itti aansuun abbaa 30 maalidaadhaan innillee tokkoffaani qarshii 14,000 tahee jira itti aansuun abbaa 40 16,000 tahee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanas caaluu danda'a kanas dabalee jechuu dabaluu danda'a maaliif jennaan gatii har'aa naa him jettanii waan cinqamaa jirtaniif itti aansuun saaxinii uffataa yookiin dulaabaa algaa direesingii fi kontiroolii koornarii akkasumas tiibistaandii kichin kaabineetii kanneen hundi isaa dabareedhaan warri nagaafattanii gatiin isaa hundi mitiraa fi saantii isaa yookiin ammoo guddina meeshicha sanii dabalatuudhaan akkasuma diizaayinii isaallee dabalatee gatiin ni dabala duraaniin mitira 6 tahee 7 teebilii wajjin baasaa ka tureedha jechuudha akkuma namootiin hedduun irraa bitattan amma immoo sun hafee jira gatiin akka badaa dabalee teebilii adda gurgurachuu eegalanii jirani garuu mitira 9 10 11 hanga 12titti teebilii wajjin kaba'uudha kalariilee hedduu keessaa ka ifa isinii ta'uu qabu kalariin calanqisema bareedeef osoo hin tahini kalarii kam jaaladha lubbuun tiyya kam feetii jettanii itti amantanii bitachuu qabdanii kalarii barbaadan alwaana feetan yoo ergattan na ajajattan argachuu dandeettanii yoo dhabamellee ammoo tuyyuu kan isatti dhihaatu waliin mari'annee hojjechuu dandeenya. Itti aansuun carqii firaashaa kana carqii majlisaati. Carqiin kuni kalariin isaa hedduu bareedaadha. Namootiin barbaadan sirriitti fa'isinii godha. Carqii firaashaa 4 fi sufraa 1 fi akkasuma tiraas carqii 12 qaba. Namni fudhachuu barbaadan sa'aatii ammaa kanatti heloo yoo jettan argachuu dandeettani. Gaafii gaafachuu akkasuma mootuyyuu ji'a haganaa na eeggadhu jechuu osoo hin tahini namni ammatti barbaadan qofa jechuudha. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin sirriitti hubattanii naa beekuu qabdanii meeshaaleen kunniin meeshaa jechuudha orijinaalummaa fi jabina qabu yeroo baay'ee itti fayyadamuu dandeenyu akkasuma mootuyyuu mana keenya keessallee yoo afannee jenne namoonni minxaafii isaatillee maach godhachuu barbaadan ni jira akkasuma mootuyyuu golgee maskootii foddaa yookiin mootuyyuu balbalaallee namni barbaadanii
hunda isaatu irratti isiniif kan qopheessuu dandeenyu wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdan yoo carqiin kun fakkeenya fi 16,500 yookiin 15,000 bitame wanni isin sirrii beekuu qabdan ka kanaan adda tahee yoo fakkeenyaaf beebi tiraasii qabaate qarshiin isaa sanirra dabala sufraa nyaataatii fi bunaa yoo qabaate qarshiin isaa sanirra dabala kana ka sirriitti ifa nama kennaa hin ta'in isiniin jechuu barbaade jijjiirraaf yookiin ammoo jabinaaf akkasuma maatii sarpiraayizii baadiyaa namni barbaadani abbaa feetanirraa yoo dalaysiifattan carqii majliisaa akkanaa kana isiniif haa ta'u kun filannoo dhuunfaa wallaala kiyyaati beekeessin caalaa odoon tahini hagar kan qabee fayyadamaa jirutti isiniin jedha jijjiirraaf namni barbaadan hedduu isiniif tahaa hedduu bareedaallee miidhagaa akkasuma immoo namooti tokko ammoo carqii kana ajajaa waan dalaysiifnuu fi nama akkanaattu jira carqii kana dhufanii ilaalanii gatii rakasa yoo ta'e hin dalaysiifannadhanii deemanii soqaa oolanii dhabantu jira kananuu ajajaan fichisiifna ajajumaan kallattiidhaan finfinnee bakka oomisha isaatii carqii majliisaa warra hojjetu wajjin wal qabsiifnee fichisiifna kanaafi kalariilee babbareedaa tahee fi akkasuma immoo jajjabaa ta'e isinii qopheessuu danda'ee haga danda'eeni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aayilee shaashambaa gochuun akkasuma immoo subscribe like share hiriyoota keessanii gochuudhaan meeshaalee keessan warri ajajattanii na bira kaayattanii na bira qabdanillee warri bitattanii itti geeffattan waan baay'ee waan waliin haasofnu jira heloo jedhaa koottaa keessan na dubbisa namni meeshaa ajajachuu gabariin isaa kun baay'ee furdaa argaartanii miti namni meeshaa ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa 97815 7275 WhatsApp Telegraaman iimollee yeroo firii ta'e isinirraa kaas irra isinii deebi'a 978 15 72 75 WhatsApp imo Telegrama na dubbisu indagatina imo namo baay'ee nan argattan imoodhaan baay'ee nan argattan gaafa mana oolu gaafa ammoo yu bilbila harka qabachuu danda'u isinii galaa jira mitire kanaaf guyyoota akkasiin argachuu ni dandeettanii maasha Allah naan jedha asumaaniyyuu isiniin jedha akkasuma ammoo ganna yeroon baay'ee namatti tola viidiyoo meeshaa waraabuuf ammoo xiqqoo yeroon nu hanqate akkasuma ammoo nu jabaate subscribe like share godhaan ga viidiyoo wabiraati walitti deebinutti amaanarra nagahaan naa jiraadha rabbiin karaa nagahaa fi biyya nagaha nu godhee isinillee karaa nagaa rabbi isin galchu walli gara hajamtan warri deemartanillee karaan duude lukkuu isin haa ta'u like share